odeeffannoo maddeen Awurooppaa arganneen barruun Speen maarkanii taphataa cimaaf leenjisaa cimaa Awurooppaadhaa bara 2024-25 jechuun kan filate beeksiseera. Taphattoota 100 ta'an filannoodhaaf dhiyeesseera. Barruun Speen kun keessumattuu teessoo isaa Maadrid godhatee baay'inaan hedduminaan waa'ee Real Madrid dhaadheessa jechuudhaan barruun Speen kun kan inni yeroo garagaraatti komatamu. Kanas ta'ee garuu amma taphattoota 100 filannoodhaaf dhiyeessee karaa miidiyaa hawaasummaatiin hawaasni yookaan immoo karaa sooshaal miidiyaa garagaraatiin irratti hirmaatanii filannoo isaanii sagalee kennaadha kan isaan turanii gaazexeessota maarkatis dabalatee jechuudha. Kanaanis taphataa cimaa Awurooppaadhaa bara 2024-25 sadarkaa Awurooppaatti ga'umsa olaanaa mul'ise jechuudhaan taphataa ganna 18 lammii Speen dhiyeenya umrii 18 guute taphataa kana taphataa cimaa Awurooppaadhaa jedhamuudhaan filateera barruun Speen kun jechuudha. Bara 2024-25 kana keessa taphataan kun ga'umsa olaanaa akka mul'ise ni beekama. Badhaasa Baalaandooriif illee Osmaan Dembeelee waliin taphataa morkatu jedhamee kan inni eegamu. Sagalee hawaasa 133 fi gaazexeessota maarkadha kan isaan walitti qaban keessa Laamii Yaamaal qabxii 3,310 argate taphataa cimaa Awurooppaa jedhamuudhaan kan maarkadhaan inni filatame. Isatti aansuudhaan Osmaan Dembeelee sadarkaa lammaffaadhaan Viitiinaan taphattoota PSG lamaan isaanuu sadaffaadhaan xumuranii. Osmaan Dembeelee fi Viitiinaan ni yaadatama Champions League Awurooppaatiin PSG'n seenaa kilabichaa keessatti yeroo jalqabaaf waancaa akka fudhatuuf taphattoota gargaaran keessaa isa tokkodha. Ga'umsi Osmaan Dembeeleen baroota darban kana ammoo Luis Enrique jalatti mul'isee fi Champions League Awurooppaa dabalatee waancaa biyya keessaa 3 walumatti waancaa 4 waancaa kilaboota addunyaatiif xumuraan akka PSG'n ga'uu fi taphattoota gargaaran keessaa Osmaan Dembeeleen isa tokko. Lammiin Portugal Viitiinaanis taphataa dargaggeessa qaxalee Deezarii Duweefaa waliin PSG keessatti ga'umsa olaanaa mul'isanii ta'us garuu akka maarkan filannoo sagalee kenneen mul'isutti yoo ta'e taphataa cimaa Awurooppaa jedhamuudhaan Laamii Yaamaal taphattoota kanneen caalee jalqabarra taa'uudhaan filameera. Baay'inaan keessumattuu teessoo isaa magaalaa Maadrid godhatuudhaan qeeqamaa kan jiru maarkani ga'umsa Laamii Yaamaal qeequu fi yookaan immoo komachuudhaaf hin dandeenye dirqameeti jechuudhaan miidiyaaleen kan isaan baasan kan inni loogoo Real Madrid jechuudhaan irra deddeebiidhaan kan inni komatamu jechuudha. Laamii Yaamaal bara darbeegaa goolii 18 galchee kubbaa goolii taatu 25 mijeessee kenneera. Laaligaa dabalatee waancaa 3 Baarseloonaa waliin bara itti fudhatee milkiidhaan ittiin xumureedha. Kanaanis taphataa cimaa jedhamuudhaan kan inni ittiin filatame keessaa ijoowwan jechuudha. Leenjisaa cimaa jedhuudhaan kan filataman ammoo Luis Enriqueedha. Lammiin Speen kunis Luis Enrique PSG'dhaan waancaa Champions League Awurooppaa yeroo jalqabaatiif kilabichi akka fudhatu taphattoota ciccimoo Awurooppaa warra jedhaman erga gadi lakkise gareewwan dargaggoota qindeessee taphattoota akka Viitiinaa, Kivicha Kvaratskhelia akkasuma immoo Osmaan Dembeelee fi Deezarii Duweefaa dabalatee Joao Neves taphattoota kanneen haalli Luis Enrique Kylian Mbappé ofirraa gaggeessee PSG'n garee cimaa kilaboota Awurooppaa kamiiyyuu dura dhaabbachuu hin dandeenye kilaboonni hundumtuu salphaatti isaaf harka kan kennatan tarii Chelsea'dhaan ala yoo ta'e jechuudha. Hunduma isaanii haalli inni ittiin sadarkaa mataatti gadi qabachiise bara darbe kana taate addaati. Kanaaf ammoo ka'umsa guddaa fi cimina leenjisummaa Luis Enrique jedhamuudhaan leellifamaadha ture. Leenjisaa cimaa Awurooppaa bara 2024-25 jechuun maarkan kan inni leenjisaa kana filate. Walumaagala waancaa 4 PSG waliin bara darbe kana kan inni fudhate Luis Enrique leenjisummaa isaaniitiin jechuudha. Isatti aansuudhaan Hansi Flick Barcelona irraa sadarkaa lammaffaadhaan xumureera. Innis waancawwan 3 laaligaa dabalatee fudhateera. Hansi Flick haala rakkisaa keessatti Barcelonaan rakkoo faayinaansiitiin wal qabatee taphattoota galmeeffachuudhaaf yeroo itti rakkataa turetti garuu taphattoota jiran qindeessuudhaan maallaqa salphaadhaan taphattoota fidate. Haalli ittiin Hansi Flick Barcelona ittiin qindeesse Champions League Awurooppaatiin tariitii hanga marsaa mo'atanii darbuutti ga'e injifatamullee garee jabaa akka ta'e kan ittiin mirkaneesse.
goolii wan gara 43 ta'an Champions League Awuroopaatti La Ligaadhaan goolii 102 Barcelona yoo galchu Hansi Flick hojiin isaan hojjetan jabaadha. Sadarkaa lammaffaadhaan kan inni xumure Arne Slot baruma jalqabaa isaatiin Liverpoolin taphattoota haaraa tariiti taphattoota hammas mara dhiibbaa geessisan hin fidanne Liverpool jijjiirradhaan Arne Slot erga gara Liverpool dhufee kanas ta'ee garuu Arne Slot Liverpoolin sadarkaa liigichaatti morkattoota jajjaboo kilaboota jedhaman kan tilmaama argatan caalee Liverpool yeroo 20ffaadhaaf Premier League England akka fudhatuuf kan gargaare leenjisaa cimaa warra jedhaman keessaa sadarkaa sadaffaan xumureera. Leenjistoonni akka Nuno Espirito Santo Ed Hawfaanis isaanitti aananii leenjistoo sadarkaa qabanidha. Keessumattuu Nuno Espirito Santo Nottingham Forest maallaqa xinnaadhaan taphattoota jajjaboo of keessaa hin qabaatin hanga torbeewwan xumuraatitti sadarkaa hirmaannaa Champions League Awurooppaa argachuuf itti dhiyaatanii boodarra garuu gara Conference League Awurooppaa tariiti akka carraa ta'e Crystal Palace adabbiin isaanii dhuguma kan mirkanaa'oo ta'e immoo hirmaannaa League Awurooppaa kan ittiin mirkaneessanidha. Eddie Howe immoo Newcastle United qabachiisanii haalli isaan morkataa jabaa ittiin godhan leenjistoonni kun leenjistoota ciccimoo warra jedhamanii keessaa tarreewwan sadarkaa itti aanuu warra qabatan jechuudhaan kan barruun Spain Marcan tarreesse. Odeeffannoo kan biraatiin Mason Mount argana. Manchester United bara dorgommii dhufu dorgommiilee Awurooppaatti deebi'uudhaaf cimee hojjetaa jechuudhaan karoorri jabaan jalqabaa Manchester United kana jedheera. Mason Mount bara darbe seenaa gadi aanaa kan ittiin galmeesse Manchester United Premier League Englandin sadarkaa 15ffaadhaan xumureera. Erga bara 2014-15 yeroo jalqabaatiif dorgommiilee Awurooppaa kamiyyuu irratti osoo hin hirmaatin kan Manchester United hafe ta'us ganna kana jijjiirraa taphattoota haaraadhaan bifa haaraadhaan Ruben Amorim garicha ijaaraa jiru. Taphattoota haaraa Matthias Cunha fi Brian Mbeumo dabalatee gara paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 25 baaseera. Hanga ammaatti Manchester United dabalataan Oli Watkins Aston Villa irraa mallatteessifachuudhaaf xiyyeeffatee hojjetaa akka jirudha. Taphattoota sarara fuuldura 4 akka barbaadu himama Manchester United dabalata amma 2 jechuudha. Garnaachoon akka kilabicha gadi lakkisu eegamaa Rashford gadi lakkiseera. Kanaaf taphattoota haaraadhaan sarara fuulduraa garee kana ijaaree bara dhufu sadarkaa cimaadhaan akka morkatuudha kan inni eegamu. Taphataan duraanii Chelsea amma Manchester United taphatu Mason Mount kanuma yaada keessa galchee barri 2025-26 karoorri jalqabaa Manchester United hirmaannaa dorgommii Awurooppaatti deebi'ee argachuudha jedheera. Kanaafuu nus akka taphattootatti dhimmi baay'ee itti dhibbannuu fi baay'ee nu barbaachisa jennee itti yaadnu hirmaannaa Champions League Awurooppaa argachuudha. Keessumattuu haala haaraa amma caasaa kanarratti hirmaachuun Champions League Awurooppaa irratti dorgomuun nuuf abjuu keenya isa guddaadha jechuudhaan Mason Mount kan inni dubbate. Erga Chelsea irraa gara Manchester United deemeetiin taphataan kun ga'umsa gadi aanaa mul'ise jechuudhaan taphattoota tariitii miidhama irra deddeebiidhaan mudatan keessa taphataa Chelsea keessatti beekamuun faallaa ta'e kan itti argame garuu liiga Awurooppaatiin Manchester United xumuraaf akka ga'u taphataa gargaare keessa isa tokkodha. Goolii 2 haalli inni Athletic Bilbao irratti ittiin galche jijjiiramee seenee ammas bara itti aanu tariitii taphattoota Manchester gadi lakkisan hin jedhamne maqaan hin ka'in keessaa hamma tokko Mason Mount isa tokko. Ruben Amorim illee taphataa kanarratti akka amantaa qaban yeroo garagaraatti kan isaanii dubbatanii. Kanas ta'ee dorgommii Awurooppaatti deebi'uun xiyyeeffannoo keenya isa jalqabaati jechuudhaan taphataan kun kan inni dubbate. EFN England ammoo leenjistuun garee biyyaalessaa kan England Sarina Wiegman haala kamiinuu keessatti yoo ta'e gurgurtaadhaaf hin kenninu dabarsinee kilaba biraaf kan biyya biraatiif hin kenninu jechuudhaan hojii geggeessaa olaanaan waldaa kubbaa miilaa England Mark Bellingham kan inni dubbate. Waancaa Awurooppaatiin England dilbata dhufu Spain waliin xumuraaf kan isheen geesse waancaadhaaf waliin morkatanii kilaboonni fi biyyoonni biroo ammoo leenjistuu kana ga'umsa ishee sadarkaa Awurooppaatti mul'iftee walqabatee irra deddeebiin barbaadaa akka jiran kan himamu. Leenjistuun ganna 55 kun yeroo garagaraatti dorgommiiwwan gurguddoo 5 xumuraaf nama ga'eedha. Maqaa leenjistoota dubartootaa ta'e leenjistaan dhiiraa hamma isheedhaa dorgommiiwwan gurguddoo waan garagaraa 5 xumuraaf ga'e hin jiru nama jalqabaati. Kanaaf biyyoonni biroo leenjistuu kana tariitii dilbata dhufu erga England waliin xumuraaf geesse keessattuu shaampiyoonii taanaan ammoo ija irra buufachuu danda'u harkaa fudhachuu danda'u jechuudhaan qeeqamus garuu hojii geggeessaan kun leenjistuu kana dabarsinee hin kenninu itti fufna hanga bara 2027tti walii galtee qabna. Kana boodas walii galtee haaraa ishee waliin itti fufna jechuudhaan kan inni dubbate. Gidduutti qophiidha isin biraan geenya keessumattuu Eintracht Frankfurt waggoottan 6 darbanitti taphattoota dargaggoota guddisee ittiin ammoo maallaqa galfataadha jira. Bu'aa inni taphattoota haaraa ol guddisee irraa argate kana ilaalchisee Diiniyaas Bashir qophii qopheessa qaba dhaggeeffannee walitti deebina.
Gabaasa The Athletic baasin kilabiin Jarman Eintracht Frankfurt gurgurtaa taphattoota sarara fuulduraarraa maallaqa guddaa argatee jira jedhame. Kubbaa miilaa ammayyaa keessatti taphattoota akaadaamii keessaa baasanii fayyadamuu fi gurguruun waanuma beekamu. Garuu tooftaan kilabii Jarman Frankfurt adda fakkaata. Eintracht Frankfurt taphattoota sarara fuulduraa umriin isaanii xiqqaa ta'e gatii muraasaan bituun erga ga'umseen booda maallaqa guddaan kilaboota gurguddoo addunyaatiif gurguraa jira. Kuni karoora kilabichaa akka ta'e ibsameera. Kilabiin kun taphattoota bitu kana ga'umsuuf iddoo leenjii qaamaa fi xiinsammuu ittuuf cimsan isaan ammayyaa ta'e ijaaree hojjetaa jiras jedhame. Still doing well. Mamouche. Oh, this is dangerous for Heidenheim, but that is what Omar Mamouche is. Director Sportii Club Eintracht Frankfurt Markus Kroos taphattoota umriin isaanii 25 gadi ta'an fillee gara kilaba keenyaatti maknaa jibooda akkamitti akka taphataa qaxalee ta'an leenjii guutuu kenninaa. Leenjiin kun ogeeyyii sirna nyaataa fi leenjistoota ciccimoon kan dabaalamedha jedhani. Nuti taphattoota qaxalee goolii galchan baasuuf itti yaadne hojjanna kan jedhan Director kilabichaa kun hojiin isaanii daldala akka ta'es dubbatanii. Bara 2021 iddoo Ralf Rangnick kan qacaraman namni kun isa dura Director Sportii Club RB Leipzig ta'uun waggoota 3 hojjetaniiru. RB keessattis taphattoota hedduu baasuun beekamu. Markus Kroos kana dura Afgaafi Sky Sport waliin taasisaniin taphattoota gurguruun qaama hojii kiyyaati jedhaniin. Ani waa'ee kana miiraan dubbachuu hin barbaadu, kuni daldala jechuunis dubbataniin. Rondel Colomoni, maybe the signing of this Bundesliga season for anybody. Kilabiin Jarman Frankfurt hojii kanaan milkaa'ina guddaa argateera. Maallaqa guddaa buufachuun dabalataan morkataa cimaa Bundesliga Jarmanis ta'eera. Bara darbee Bundesliga Jarman sadarkaa sadaffaan xumure. Falaasama taphattoota sarara fuulduraa ga'umsanii gurguruu ammatti milkaa'e kanaaf xiyyeeffannoon kennee hojjetee akka isa milkeesses ibsamee jira. Iccitiin kilaboota hedduuf galuu dide garuu taphattoonni kilaba kanatti hoomakaman yeroo gabaabaa keessatti ga'umsa ol'aanaa mul'isuu isaaniitti. Dhimma kanaan wal qabate irratti deebii kan kennan hojii gaggeessaan ol'aanaan kilabicha Axel Hellman garee leenjisoota adda ta'e qabaachuu himaniin. Eintracht Frankfurt ganna kana taphataa sarara fuulduraa Hugo Ekitike shaampiyoonii England Liverpooliif yuuroo miiliyoona 91 gurgure. Bara 2023 irraa eegalee taphattoota ga'umsee gurgureerraa yuuroo miiliyoona 100 fi miiliyoona 61 buufateera. Kun daldala guddaadha. Kilabichi Randal Colomani fi Omar Marmush walitti yuuroo miiliyoona 100 fi miiliyoona 65 gurgure. Osoo Director Sportii kun gara kilaba kanaatti makamin duras falaasamni taphattoota sarara fuulduraa gatii xiqqaan bitanii ga'umsuu kilabicha olaanaa ture. Kana dura Luka Jovic, Andre Silva fi Sebastian Haller gatii xiqqaan bituun maallaqa guddaatti kilaboota biroof gurguruun ni yaadatama. Andre Silva has reached another milestone. Eintracht Frankfurt sadarkaa Awurooppaatti amma jijjiirraa taphattootaarraa galii olaanaa argachuun jalqaba irratti argama. Kilabichi gabaa kubbaa miilaa sirriitti beeka. Xiyyeeffannoon isaanii dargaggoota kennaa addaa qaban adamsuun garee leenjisoota ciccimoo hojii kanaaf filaman biratti leenjii ammayyaa kennuun ga'umsuudha. Waggoota 6 darbee taphattoota 26 kilabiin kun mallatteesse keessaa 21 umriin isaanii waggaa 25 gadi kan ta'anidha. Waggaa 6 darbe qofa gurgurtaa taphattootaarraa yuuroo miiliyoona 300 fi miiliyoona 45 akka buufates ibsamee jira. Ammas karoorri isaa taphattoota umrii 25 gadi bituun itti fayyadamaa itti fufuu akka ta'e gabaasni kun ni mul'isa. Now they're in trouble. Mamouche is through. Mamouche on to goal. It's Omar Mamouche. walitti deebinee irra dhaggeeffatoota keenya odeeffannoo keenya kan biraatiin fiifanii garee biyyaalessaa Sarbiyaadha adabuu beeksiseera. Gulaalli waancaa addunyaa biyyoota Awurooppaatiin ji'a itti aanu kana keessa gareen biyyaalessaa Sarbiyaadha Ingilaand waliin kan inni qabu ta'us garuu istaadiyeemiin walakkaadhaan duwwaa akka ta'u itti murteesseera jechuudhaan fiifan beeksiseera. Tapha waxabajjii darbe Andoraa goolii 3-0dhaan Sarbiyaan mo'attee irratti deeggartoonni garee biyyaalessaa Sarbiyaadha amala hin barbaachifne mul'isanii deeggartootaaf taphattoota garee faallatiif kabaja dhoowwataniiru arrabsaa turan jechuudhaan fiifan kan inni himate. Tapha Ingilaand waliin qaban kan ammoo teessoon walakkaan duwwaa akka ta'u dabalataan ammoo maallaqa kan franka biyya Swiizin 50,000 akka adabe itti murteesseera. Kanaan alatti kiyoo yookaan immoo goolii dugda duuba bakka gooliin itti galu kiyoo kana dugda duuba dhibbeentan yookaan immoo harki 15 teessoon gara dugda duuba duwwaa akka ta'uu fi fagaatanii irraa akka ta'an itti murteessee jira. Waldaan kubbaa miilaa
Sarbiyaadhatis deeggartoota kana booda naamusa akkasii agarsiisaniif obsa hin qabnu kana booda tarkaanfii fudhanna jechuudhaan FIFA fi kanaan durallee gamtaan kubbaa miilaa Awurooppaadhaa dorgommii Nation League irratti garee biyyaalessa Sarbiyaa adabee ture irra deddeebiidhaan adabbiin FIFAadhaa fi gamtaa kubbaa Awurooppaatiin gamtaa kubbaa miilaa Awurooppaatiin nutti deddeebi'u kun deeggartoonni keenya naamusni isaan mul'isan dhiibbaa nurratti qabaa jirachuudhaan kan inni dubbate. Crystal Palace qooda abbaa qabeenyummaa kilabichaa harka 43 kana dura John Textor harka ture amma abbaa qabeenyaa haaratti dabarsuu beeksiseera. Abbaa qabeenyaa John Textor kilaba Crystal Palace fi Lyon walitti qabate kanumaan Crystal Palace dorgommii Awurooppaa yookaan liiga Awurooppaa irraa gadi bu'ee Conference League irratti akka hirmaatuuf itti murtaa'u isaan ni yaadatamaa ta'us amma garuu abbaa qabeenyaa lammii Ameerikaadhaa kan dhaabbata New York Jet jedhamu hoogganan Wood Johnsonitti gurguramuu isaa beeksiseera. Wood Johnson paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 90 baasee John Textor irraa abbaa qabeenyummaa qooda isaa kana kan inni fudhate. Kanaanis Steve Parshi, Josh Harsey fi akkasumas David Blazer waliin qooda abbaa qabeenyummaa fi daarikteerummaa olaanaa kan Crystal Palace ni dhuunfatu. Kanas ta'ee garuu Crystal Palace mana murtii jibbaata ispoortii addunyaa kaasitti dhimma Conference League Awurooppaa osoo hin taane liiga Awurooppaa irratti hirmachuudhaaf qabu himate isaaniif deebii argataa kan jedhu kana booda falaa kan argatu ni ta'a. Liverpool jijjiirraa riikoordii British ta'een Alexander Isak mallatteessifachuu murteessa jechuudha. Sky Sport kan gabaase kaleessa ifatti Newcastle akka gadi lakkisu kan beeksise Alexander Isak qubannaan isaa Liverpool ta'a jedhameeti kan inni eegamu mindaa torbanii hanga paawundii miliyoona paawundii 300 siif kaffalla waliigaltee haaraan nu dheeressi jedhanii warri Crystal Palace ni dide jedhameera. Kanaafis Liverpool hanga paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 30 baasee Alexander Isak mallatteessifachuuf akka ta'edha kan gabaafameeru. Kana yoo ta'e immoo Newcastle taphataa haaraa sagalee fuulduraa akka barbaadu Yohaanii Wiisaa Brentford irraa barbaadaa tures didameera. Amma garuu Benjamin Sheshko RB Leipzig irraa mallatteessifachuu barbaadaa jedhameera.